warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha ilmaan Oromoo hunda keessanuu bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u isiniin jecha. Akkasuma hordoftoota Haroosiitii fi warreen hordoftoota keenya hin teenis akka maatii nuuf taatan akka like subscribe nu gootan isiniin jaa. Warreen hordoftoota keenya taatanis galatoomaa, warreen subscribe nu gootanis galatoomaa. Chanala haaraa waan hin banee jiruuf akkanii fi na gargaartaniin isiniin jaa. Isin Oromoo wal malee humaan qabdu. Akkasuma waan hin beekurraa waan takka takka wal garsiifnaa. Anis waan hin beekurraa isiniif hin dabarsaa. Akkasuma akkan warreen Chanala keenyaaf haaraa taatan subscribe like nuuf gootaniin isiniin jaa. Galatoomaa warreen gootanii jirtan hundi keessanuu. Akkasuma barumsa keenyatti deemuudhaaf har'a waan xiqqaa qabadheetiin isinii dhufee jira. Waan isin fayyadaati waa'ee YouTube irraa jechuudha. Akkasuma YouTube yeroonii fi banaatan akka nama banuu osoo hin taane akkanii fi bara 2020 kana jijjiiranii waan jiraniif qayyaranii waan jiraniif saniifuu ati waan namni gadhiisaa waa hundaa hordoftee beekuu qabdaa jechuudha. Sirratti dirqama. Akkanuma YouTube bantee itti fayyadamuun faayidaa hin qabu. Bara 2020 kana jijjiiranii jiran saniifuu na hordofaa siin jaa. Akkasuma barumsa keenyatti deemuudhaaf YouTube warreen banattanii jirtan ni beeytan. Warreen hin beeyneef ammoo YouTube banattanii akkanii fi itti fayyadamtaniin isiniin jaa. Hundi keessanuu lammiin biyya biraatoo nama fayyadamtii. Nutuma Oromoo qofaatu waa xiqqoo baay'inaanis fayyadama. Saniifuu akka namni hundinuu fayyadamuun isiniin jaa. Akkasuma YouTube yeroonii fi banattanii isinii banee jiraate YouTubein akkanatti eega isinii banee jiraate jechuudha. Asiin deemtanii as keessaa akka nama baatanii akkasii as dhuftanii Chrome kayyoo kanarratti gootanii jechuudha. Yoon fi kana wajji walirra bantan malee isiniif faayidaa hin qabu jechuudha. Saniifuu asirra dhuftanii barreessitan jechuudha. Google www.youtube.com jettanii www.youtube.com jettanii akkana barreeffattanii san booda irratti cuqaastanii yeroonii fi akkanatti isinii fide as dhuftanii bakka kanarratti akkana raayitii bantanii jechuudha. Yeroonii fi akkana bantan akkanatti isinii fida. Akkanatti isinii fidaa jechuudha. Asirra dhuftanii go it kana gootan akkana yeroonii fi isiniif bane booda bakka kana dhuftanii asumarratti ammas yeroo takka deebitanii jechuudha. Yeroo deebitan as tuyxan haareetti seentanii jechuudha. Bakka reefu sanitti barreessitanii akkasitti irratti cuqaasta yeroo takka yeroon akkana isinii bane dirqama as dhuftanii yoonii fi wanni YouTubein biraa keessa jiraate irraa kabiraatti jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Keessaa baatanii haaree yeroo bantan jechuudha. Akkanii fi isiniif hisaabuu jechuudha YouTubein keessan yoo barbaaddan. Saniifuu na hordofaa. As dhuftanii asiin akkasitti kanarratti bantanii jechuudha. Waan kanarra godhee jiru saniif bakka kana dhuftanii raayitii kana bantanii jechuudha.
sirriitti na hordofaadha. Yeroonii fi akkanatti isinii dhufe booda as dhuftan bakka YouTube keessanii kana dhuftanii as yeroo takka dhooytanii eeganii fi akkana isinii dhufe booda asii akkana isinii fida. Asirratti seetingii kana banta akkanatti isinii fidaa jechuudha. Yeroo inni akkanatti isinii fidee akkanatti isiniif as harkisa. Akkana gootanii asirratti kunoolaa kanarratti gootan jechuudha. Chaayinaal staatus kayyoo kanarratti gootan kanarra yeroo takka dhooytan. Yeroon inni akkanatti isinii fidee akkanatti isinii fidaa jechuudha. Isiniif as harkisa. Verified jee akkana raayitii godhee isinii fidaa jechuudha. Yeroo kana verified kanarratti dhooytan jechuudha yeroo takka. Yeroo kana bantan ammallee isiniif as harkisa. Sirriitti hordofaadha. Akkana yooniif godhuu baattan bara 2020 kana waan jijjiiramee jiruuf akkasi godhuu qabdaniin isiniin jaa. Biyya jirtan isinii fidaa jechuudha asirratti. Yeroo akkanatti isinii fide ani amma Saudi Arabiyaa waan hin jiraadhuuf kana naa fide. Asirratti maal isiniin jaa bilbila irratti sii dawwalluu yoo siif dawwallamoo miseejii siif erginaa siin jaa. Ani ammoo isa jalaa kanaan filadhaa jechuudha. Akkana gizeen filadhe nambara isin gaafataa jechuudha. Nambara irratti isiniif miseejiin seentu isin gaafataa. Asirratti nambara guuttanii jechuudha. Nambara guuttan. Yeroon fi akkanatti guuttan asirratti isiniif submit kayyoo kanarratti dhooytanii jechuudha. Afaan irra godhatanii jirtaniin isinii ta'u beeka. Akkasi gootan akkanatti isinii fidaa jechuudha. Miseejii siif erganii jechuu isaan warra YouTube. Eegas akkasitti asirratti miseejii isaan si ergan san dirqaman raqama isaan siif ergan san beekuu qabdaa jechuudha. Asirratti guuttaa jechuudha. Isin harkiseetiin isin dhageessisa, isin garsiisa. Asirratti guuttanii jechuudha. Yeroon ifi akkana guuttan booda asirratti dhuftanii asirratti dhooytanii jechuudha. Yeroo kana akkanatti raayitii isiniif ergaa jechuudha. Akkanatti isiniif ergaa jechuudha. San booda keessaa baataa jechuudha. Bas si banamee jira jechuu YouTube'n kee. Saniifuu si banamee jira jechuudha. Kana akkana walirra si baname. Kaanii waliin akkana si banamee jira. Akkana si banee jira. Amma bakka reefu sanii yeroo deebitan akkana raayitii kana isinii godhee jira jechuudha. Saniifuu ammaaf waan duraa waan taateef isin harkaa illee tureetiin jira dhiifama. Akkasitti isiniif baneemee jira jechuu amma as keessaa baa'uu dandeessan jechuudha.
akkanatti isinii walirra banamee jira jechuudha.